manni dha afaan oromoo dubbachuu haa dhaabbatu jennee fooyyaan isin callifne har'as hin callifne lubbuu namaa bakkuma hundatti cinaa rasaasan cinaa tumaa dhabamsiisaa olaantummaa seeraa dubbachuun qaanii ummata oromiyaa ajjeesaa hidhaa gidirsaa biyya bulchuun hin danda'amu. Ummanni oromoo immoo ifateera ajjeefamu. Ummanni oromoo akka hoolaatitti abbaan arge qe'ee keessaa fuudhee isa hidhuu ifateera. Ifannaan fincileeti warra baankiif taankii isaa abdatee waggaa 27 nurratti fincaaraa ture kan likkii galchee qe'ee ofitti galcheef waan biraatiif miti. Ajjeefamuu, hidhamuu, saamamuu, dhiitamuu waan ifateera. Har'as afaan oromoo dubbataa ani oromoodha jecha sin ajjeesa ati gajje'ina jalatti budi. Sin dhiita ati naa dhiitami, sin saama ati naa butami jechuun is not going to work biyya kana keessatti. Hin fudhannu jechuudha. Ummanni kun sin fudhatu sin qabu jechuudha. Dhugaa yoo ka dubbannu taate haalli jidduu kana ji'oota muraasa dabare kana oromiyaa keessatti godhamaa jiru bara dargii yeroo duraa san qashibiriif na cibirii waan deebi'ee fakkaataa jira beektaa. Kun wayyaanee bar Tigree waan ta'aniif waliin lolleeni. Miti Tigree waan ta'aniif miti. Hidhaa fi ajjeechaan nama keenyarraa haa dhaabbatu jenneeti. Manni hidhaa afaan oromoo dubbachuu haa dhaabbatu jenneeti. Namni seera ala hin hidhamin, namni hin ajjeefamin, hin gidirfamin, hin tumamin jenneeti. Namni keenya seera ala hidhamuu hin qabu, namni keenya reebamuu hin qabu. Maal jechuudha waggaa 150 alagaadhaan reebamaa turre har'a immoo jara keenya warra jennu namni keenya waggaa 5 ajjeefamu. Akka hoolaatitti goronnooti naqamee walirra ciibsamee hidhamu. Deettuun waggaa ajjeefamtu maal jechuudha. Kana callifnee akka teenyu yoo eegan taate abaddan this is not going to happen. Inni not tolerate. Gaafa wayyaanee isin callifne har'as hin callifne. Lubbuu namaa bakkuma hundatti cinaa rasaasan cinaa tumaa dhabamsiisaa olaantummaa seeraa dubbachuun qaanii. Ummata oromiyaa ajjeesaa hidhaa gidirsaa biyya bulchuun hin danda'amu. Ummanni oromoo immoo ifateera ajjeefamu. Ummanni oromoo akka hoolaatitti abbaan arge qe'ee keessaa fuudhee isa hidhuu ifateera. Ifannaan fincileeti warra baankiif taankii isaa abdatee waggaa 27 nurratti fincaaraa ture kan likkii galchee qe'ee ofitti galcheef waan biraatiif miti. Ajjeefamuu, hidhamuu, saamamuu, dhiitamuu waan ifateera. Har'as afaan oromoo dubbataa ani oromoodha jecha sin ajjeesa ati gajje'ina jalatti budi. Sin dhiita ati naa dhiitami, sin saama ati naa butami jechuun is not going to work biyya kana keessatti. Hin fudhannu jechuudha. Ummanni kun sin fudhatu sin qabu jechuudha. Kun siyaasa miti. Dhugaa yoo ka dubbannu taate haalli jidduu kana ji'oota muraasa dabare kana oromiyaa keessatti godhamaa jiru bara dargii yeroo duraa san qashibiriif na cibirii waan deebi'ee fakkaataa jira beektaa. Kun wayyaanee bar Tigree waan ta'aniif waliin lolleeni. Miti Tigree waan ta'aniif miti. Hidhaa fi ajjeechaan nama keenyarraa haa dhaabbatu jenneeti. Obsus naaf hin taane, deensus naaf hin taane, roorroon hin hammaatte, nan bara nan taa'u, nan bara nan taa'u. Surree jilbarraan numtee taphaatu waraannata. Surree jilbarraan numtee taphaatu waraannata. Roorroo qe'ee ofitti dhuftee taphaatu tattaaffatan, abbaatu tattaaffatan. Yoo yartuun nama nyaartee maal saattaan ilaalu. Nyaara dhoowwatu malee akkasii lamuu nyaaree biyyee nyaachisuu malee yoo si hartuurra aananii gaafa sodaataman. Randagamaa motobiin bajjii baqaqsuu kooti. Randagamaa motobiin bajjii baqaqsuu kooti.
shira yartuun dadhabee eeqee godaanuu kooti. Shiriyoof nu gaamote yoo haroo marte malee yoo xiqqoo turte malee bayee daggalan jira dhugaa barbaachan joora dhugaa barbaachan joora. Samaloo 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 ni baati. Yo makanat tapti shirri daban tatamte jarsa buleen furakti jarsa buleen furakti oda jalatti kamti toda jalatti kamti. Allaya mogori danganya margau danganya margau obsusna pintane densusna pintane roroni namate nambaran tau surre jilbaran numte tapatu waranata surre jilbaran numte tapatu waranata roro ke ofitti dutte tabatu tatafatan abatu tatafatan. Yo yartu namanya arte mansata ni lalu ngarado watu malek akashi lamu nyare biyenya cisu male yo yartu ranani gafa soda taman. Randa gama motobin baji bakak sukoti randa gama motobin baji bakak sukoti shirayar tundan nabe eke godanu koti shiriyok nugamote yo aro marte male yo tikko turte male baye daggalan jira duga barbaachan jora. Samaloo ni pati yo makanat tapti shirri daban tatamte jarsa buleen furakti oda jalatti kamti toda jalatti kamti.